السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في دعوتوتا كبجمتوتا كو جرة جرتو سنين جتشا بقى جراتن بقى جرتن تنجيني ربي سنبرا حاجراتو إن شاء الله أرأكاتا اتجيماتا حجتان إسن أغرسيسا ترتين كيسان أنا وليا تأو وانتنو برباتشسو دقيقة labana yookaan zibaadiidha baakin boodara finiiladha irshoodha wantoota kana nu barbaachisa kunoo kun finiiladha akkuma argaa jirtanii maashaallah tabarakallah kanaaf kuni baakin boodara maashaallah hedduu tokko namatti tola baakin boodarri akkasii hordoftoota fi daawwattoota koo maashaallah geemaata bareedaa hojjechuudhaaf deemna sa'inaa itti qopheeffadhaati bukkee itti naqadhee daakuu kootti naqa. Daakuu hanga feetanitti naqxanii ani daakuun safaru maashaallah iddoo tokko bareedaadha. Yoo zibaadii qabaattan zibaadiinis bareeda zibaadii malaagaa lamatti gootanii an malaagaa lamatti godhaa hanga isin barbaachisu isintu beeka maashaallah kenoo hundumaatti naqadhe bukeessaa jira wantoonni nu barbaachisu akkuma dura isiniin jedhee bishaan burcuqqoo tokko akkasii bishaan burcuqqoo tokko labana sukkaara malaagaa lama baakin boodara malaagaa sukkaaraa tokko nishaa malaagaa sukkaaraa lama finiila malaagaa sukkaaraa tokkotti gootanii kaameraa itti gootanii maashaallah tabarakallah wallahi hedduu tokko bareeda. Egaa akkanatti sirriitti bukeeffannee sirriitti rukuttanii akka inni hola harkisutti inshaallah achi kaatanii hunoo akka kana fakkaatala akka inni sirriitti ol gadi dhiifne gizee xaabbaftan akkasii hordoftoota koo kunoo kana fakkaata maashaallah tabarakallah kunoo wal harkisa wal gadi dhiisu jechuudha maaliif zayitiin keessatti illee zayitii hin dhugu akkasii yoo kiddoo qabaattan hin kiddaatanii garuu immoo bilaastikaan akkanatti oduu akka qilleensi hin seennetti sirriitti gootanii bareeda amma immoo intinaa hojjetannaa shiiraa hojjetannaa maashaallah turtiin keessan na waliyyaa ta'uu sukkaaraa itti goona kuni qurunfudiidha. Akkasii sirriitti rukuttattanii sukkaara ani burcuqqoo lamanitti godhadhe hanga siin ga'u siintu beeka heeliin baay'ee tokko fooliidha bareeda yeroo itti gootanii kenoo maashaallah tabarakallah kana fakkaata sirriitti hanga inni takattaquu eegganna. Egaa qorree akka kanatti calallaa kunoo asala yookaan dammuma fakkaata maashaallah biftisa waaw wallahi iddoo tokko damma bituurraa asala manatti yookaan immoo shiiraa yookaan immoo sukkaara manatti godhachuutu irraa caala maashaallah tabarakallah marra bareeda kunoo bukoon keenya nuuf bukaayee jira maashaallah tabarakallah waaw. Kinoo kana fakkaata olitti gad deddeebifanna. Akkasii hordoftoota koo yoo harkaan beektanii hin goone haayilaanditti yookaan qaruuraa bishaanitti yeroo gootan wallahi iddoo tokko bareeda namarra hin dhibu kiddoo yookaan immoo qadaaddoo haayilaandii yookaan qaruuraa hin murtanii jechuudha xiqqeessitanii hin bal'iftanii
hanga buusaan isaa isinii bareedutti sirriitti bareechitanii urtanii kan akka kanatti. እና ኤገ ዘይቲን keenya nu o'uu barree finnee maashaallah tabaarakallaa wayiin tuqattanii kinoo maqasiidhaan mummurtanii keessa buuftanii maashaallah waaw. Akkas hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo hanga dhumaatti na waliin tura. Maashaallah tabaarakallaa kunoo geemaanni keenya kana fakkaata zayitiin akka keessaa coccobuuf asirratti naqe maashaallah tabaarakallaa. Wallahi kana fakkaata hedduu tokko bareeda. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayikii sabiskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Akka inni sirriitti isinii bareedu hin diimessitanii gugubdanilleedha magaala yookaan bunni yeroo inni ta'e keessaa fuutanii jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa kun amma sirriitti hin bilchaanne. Waaw. Akkas hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo wallahi hedduu tokko namatti tola. Waaw.